Kabajamtoota daawwattoota jirraa miidiyaa neetwoork guyyaan irraa guyyaa ayyaana cuuphaa bara 2016dha. Haala waqtas gabbaateen kan inni magaalaa Shaggar keessatti gaggeeffamaa jiru. Anis uummata interview taasisuudhaan ayyaana kana kabajaa isinii wajjin turra. Eessayyuu deebinaa isinii jenna. Ayyaana gaarii. Abani babase ijiji tokuma Chupa mera Chango kinoti ni jale tama Chupa mera Adami boje kanchase garbuma Chupa mera Mee ayyaanni cuuphaa bara kanaa sabara darbeerraa maaltu adda isa taasise? Baay'inni nama adda taasisa. Haalli cuuphaa sagantaa isaan qopheessamu hundumarraa hin arginu. Mee ayyaana cuuphaa jechuun maal jechuudha? Mee akkamitti kabajama ayyaanni cuuphaan? Amantii Ortodoksiidha kan kabajatu. Maal fakkaata mee haala isaa nu ibsa? Baay'ee tokko namatti toleera. Baay'ee bakka waan nama gammachiisudha. Haalli nageenyaa naannoo kanaatti argitan akkam? Nagaan baay'ee namatti tola. Haalli nagummaas baay'ee bareeda. Uummatoo akkamitti ilaale haala nageenya naannoo kana jiru? Baay'ee itti gammadanii waan jiran natti fakkaata. Galatoomaa maqaa jirraa miidiyaa neetwoorkiitiin hedduu isin galateeffadha ulfaadha. Ayyaana gaarii isiniif isa ta'u galatoomaa. Tolee baga ayyaana geesse. Baga walumaan geenye. Mee ayyaanni cuuphaa waggaa keessatti si'a meeqadha kan inni kabajamu? Waggaa keessatti ayyaanni cuuphaa yeroo tokko kabajama. Kan inni kabajamu amajjii 10 taabonni yookaan kakuun saanduqni kakuu ba'eetu gara lagaatti ni deema. Lagatti achitti cuuphaan taasifamee bulee isaa gaafa 11 ganamaan cuuphaan ni taasifama. Sana booda gara teessoo isaa jalqabaatti ni deebi'a jechuudha. Taabotni mee si'a meeqadha kan inni ba'u? Tokko badha moo sadii moo lamadha? Taabonni sababa cuuphaa sababeeffachuudha yeroo tokkodha kan inni ba'u. Kana keessaati Mikaa'eliin akkuma naannoo keenyatti akkuma beekamu amajjii 12 waan kabajamuudhaaf amajjii 11 kan gara teessoo isaaniitti gaafa deebi'an Mikaa'eliin garuu buleetu gaafa 12 gara teessoo isaatti ni deebi'a. Akka kanatti ayyaanni bifa ho'aa ta'eetiin ni kabajama. Bara kana maaltu ayyaana cuuphaa adda isa taasise jettee yaadda? Ayyaana cuuphaa bara darbeerraa adda kan taasisu haalonni jijjiiramu akkuma beekamu haalonni biyya keessa jiran akkuma jiranitti ni jijjiiramu. Wantoonni tokko tokko bifa mul'atuunis ta'e bifa mul'anneetiin jijjiirama ni qabaata. Keessumaa ayyaanni cuuphaa yeroo tokko tokko aadaa naannoo isaa badaa hin fakkaatu ture. Bara baranaa kan durii caalaa aadaa naannoo isaa kan fakkaatu natti fakkaata. Anillee waan baay'eetti gammadee hedduu isaa nan qaba. Gariin kan gara fuulduraatti ni fooyya'u jedhee ni yaadus dhaloonni fooyyessa jedhee yaadus ni jiru. Irra caalaatti sani ayyaana cuuphaa irratti dhaamsine dhaamuu barbaadu irra caalaatti aadaa naannoo isaa bakka jiran kana otoo kabajanii aadaa sana otoo fakkaatanii waan gaariidhaan jedha. Atillee ayyaana kana irratti hirmaachuu keef baay'ee galatoomna. Mee miidiyaa keenya kanaan ergaa dabarfachuu barbaaddu keessumaallee ergaa baga geessanii maatii keetiinis ta'uu namoota jechuun ni barbaadduun dhaammadha. Ani namni hundumtiyyuu namni ayyaana kana qabe namni kamiyyuu namni hundi carraa qaqqabuun argatu. Namoonni carraa qaqqabu argatan hundumtiyyuu baga geessanii jechuun barbaada. Keessumatti immoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan baga geessaniin jedha. Namoonni naannoo koo jiran yeroo baay'ee baadiyyaatti kan kabajaa guddadhe. Yeroo dhiyootti asitti gara magaalaatti dhufee kabajuu eegalee namoonni baadiyyaa irra jiran haala garaagaraa akka kana bifa ho'aa kanaatiin kan hin kabajne baga geessan achumatti isaaniin jechuun barbaada. Miidiyaa keessan immoo miidiyaan akkuma beekamu afaan uummataati. Wanta uummanni keessa isaati kan kallattii ittiin ibsatudha. Kanaaf miidiyaa keessanis guddaa galatooma ayyaana kanarratti bifa kanaatiin gaaffii nu gochuu keessaniif jechuun barbaada. Galatooma. Ayyaana gaarii siif haa ta'u. Isiniif illee haa ta'u. Baga ayyaana cuuphaa geessanii. Baga wajjumaan geenye hundumti keenyallee. Mee ayyaanni cuuphaa maal fakkaata? Haala akkamiitiin kan isin kabajaa jirtan? Ayyaanni cuuphaa kun akkuma argamu kana baay'ee bareeda. Baay'ee namatti tola. Baay'ee nama hawwata. Gara fuulduraas immoo Waaqayyoo jedhee kanaa ol bal'ata jennee yaadna baay'ee namatti tola. Bara 2016 keessa jirra. Bara darbeerraa ayyaanni kun maaltu adda isa taasise?
barana baay'ee ho'e baay'ee bareeda baay'ee addisa taasisu waa baay'ee jira kana dhamee dubbatamuu hin danda'u bakka kan barreen gaddaara kan barana baay'ee fooyyee baay'ee bareeda akkuma haalli nageenyaas kabajamee kunoo nutti naanna'anii jiru baay'ee bareeda baay'ee nutti toleera baay'ee gammanneerra. Taabonni meeshaa meeqadha kan inni geggeeffamu guyyaa sadii moo guyyaa lama moo guyyaa tokko dha? Kan guyyaa tokko duwwaa bulee galus jira kan guyyaa lama bulee galus jira gara annee diimaa immoo kan guyyaa sadiitti galus jira. Inni har'aa kan guyyaa jalqabaati jechuudha. Kanarraa kan guyyaa jalqabaati. Mee miidiyaa kanaan ergaa baga geessanii namoota itti dhiyaatan yookiinis immoo maatii keessaniin ergaa baga geessanii dhaammachuu kan barbaadanii jechuudha. Ani namoota biyya koo keessas jiran namoota biyya diidaas illee jiran hunda isaanii baga ayyaana cuuphaatiin isiniin ga'een jedha. Kana keessatti immoo obbolaan koo namoota ani jaalladhu keessumaa maamii dubartiin duukaa jiraatu tokko baay'een si jaalladhan jedha. Baga ittiin si ga'een siin jedha. Isinillee baga ga'ee isiniin jedha. Baga geessanii ulfaadhaa galatooma. Isinillee baga geessanii ayyaana dhufuunis isin haa ga'u. Mee ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni baay'ee bareeda akkuma argaa jirtu kana bifa ho'aadhaan kabajamaa jira. Ayyaanni barana ayyaanni ximqataa baay'ee namatti tola. Baay'ee bifa bareedaan kabajaa jirras dabarsaa jira. Isa bara darbeerraa maaltu adda isa taasisa jettee yaaddame? Baay'ee kan bara darbeera kan nama haala godhu naamusni baay'ee jira. Namni gara tokkoon qabatee deema taabonni karaa isaa qabatee deema. Wal darbachuun hin jiru. Kun ayyaana bara darbeerraa kan taasifamu baay'ee namatti toluu fi kan adda isa godhudha. Akkuma argaa jirru immoo baay'ina namaati. Hunda caala baay'ee namni jira. Mee namoonni dhufanii jiran kun amantoota warra hordoftoota amantaa kiristaanaa ortodoksii qofadha moo amantaa biraarraas kan dhufan jiru jettee yaaddu? Amantaa hordoftoota bichaa miti amantoonni baay'een jiru. Pheenxeen jira baay'inaan kan argaa jirru. Musliimni illee jira keessa warri kabajaaf ba'ani. Ayyaanni kun ayyaanuma Itoophiyaati uummata keenyaati kan hunda keenyaatti jedhanii warri amantaa biraallee akka amantaa isaanii godhatanii nu wajjiniin dabarsaa jiru sa'aatii kanatti. Mee miidiyaa kanarraan ergaa baga geessanii namoota dhaammachuu fi barbaadu asumaan gamanumaan? Ergaa kanan kan inni dabarsuuf barbaadu uummata kiristaanaa hundaan baga ayyaana ximqataatiin isin ga'een jedhaanii. Atis baga geesse ayyaana gaarii siif haa ta'u galatoomi fadhu. Galatooma hunda keenyaan baga geessanii isinis miidiyaan kunis. Tolee baga ayyaana cuuphaa geesse. Amiin hunda keenya. Mee ayyaana cuuphaa bara darbeerraa inni kun bara kanaa maaltu adda isa taasisa jettee yaaddu? Inni barana baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola akka kootti. Tolee bakki nuti argamaa jirru gaa Shaggaridha. Mee haalli nageenyaa Shaggar keessa jiru maal fakkaata? Mee akkamittiin ilaaltan? Ayyaanni baranaa wanta adda isa godhu nageenyi baay'ee kabachiisee baay'ee kabajaadha. Nageenyi baranaa baay'ee namatti tola. Seera kabajaan seeraan taabonni beeraa seeraan gara xumuraatti deemaa jira. Miidiyaa kanarratti namoota ergaa baga geessan jechuun ni barbaadu. Uummata Itoophiyaa hundaaf baga geessan jira. Tolee baga ayyaana cuuphaa geesse. Namiin baga walumaan ga'e. Ayyaanni maal fakkaata? Ayyaanni baay'ee namatti tola. Jala bultee ayyaana cuuphaa kabajaa jirra. Baay'ee gaariidha uummanni walitti bahee sabab sablammoonni baay'ee walitti bahee ayyaana kabajaa jira. Ayyaanni baay'ee namatti tola. Haalli ayyaana cuuphaatti kabajaa jirtanii kan bara darbeerraa adda kan isa taasisu maal? Kan bara darbeerraa kan adda isa taasisu ayyaanni cuuphaa akka naannoo Oromiyaatti baay'ee bifa mootiveetii ta'eetiin kabajamaa jira. Faallaa kanaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti badaa ayyaanni cuuphaa yeroo ammaa kabajamaa hin jiru. Gasti waan isaa nuun galle garuu akka Oromiyaa keessatti fi akka naannoo akka magaalaa Shaggar kanatti immoo ayyaanni cuuphaa humnaa ol baay'ee bifa bareedaa ta'eetiin kabajamaa jira. Tolee mee ergaa baga geessanii namoota jechuun ni barbaaddees maal? Yaani ergaa baga geessanii uummata Oromoo hundumaanii baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Isiniin illee baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Galatoomii ulfaadhu ayyaana gaarii siif haa ta'u. Ayyee isiniif illee ayyaana gaarii.
Taafun kabajamtoota daawwattoota jirraa miidiyaa neetwoorkii jala bultiin ayyaana cuuphaa magaalaa Shaggaritti geggeeffamaa ture kana fakkaata. Bor ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Kun jirraa miidiyaa neetwoorkiidha. Galatoomaa ulfaadhaa. Ayyaana gaarii.